Haala kamii rifeensa harka keenya akkasuma immoo fuula keenya irratti akkasuma miila keenya irratti nu bayya kamittiin ofirraa fuuchuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Viidiyoon irra qabadde isiniif dhiyaadhe. Egaatii rifeensi harka keenya irratti akkasuma immoo miila keenya irratti bahuudhaan yeroo hedduu shamarran yeroo uffata gabaabaas kaawwannu ta'e yeroodhuma kamiyyuu rifeensa luka keenya irratti yeroo argine baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Akkasuma immoo fuula naannoo funyaan jalaa yookiin immoo gurra jala wantoota akkasitti rifeensi warroonni isin bahuun beektan jedhanii ilaala. Akkasuma miila kan keessan irratti jechuudha. Egaatii yeroo hedduu jeelii alaa binneetiin kan fayyadamnu jechuudha. Kireem rimuuf kireemiin illee ni jira. Akkasuma immoo halaawaa kan jedhamu afaan arabiitiin isa wantoota akkasii sana bituudhaan kan fayyadamnu ni jira jechuudha. Hedduun kan keessan ni beektan jedhanii yaada. Garuu mootiyyuu mana keenya keessatti akkamittiin hojjechuu dandeenya isa jedhudha jechuudha. Inni har'a qabadde dhufe jechuudha. Hedduu wantuma salphaadha jechuudha. Wanta 2-3 kan hin guunne irraa hojjenne itti fayyadamuu kan dandeenyudha jechuudha. Egaatii aga xumura viidiyoo kiyyaatti yoon hordoftan akka irraa barattan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Wantoota baay'ee salphaa ta'anidha. Sukkaara, loomii akkasuma bishaan qofaadhaan jechuudha. Haala kamiin mana keenya keessatti fayyadamuu akka dandeenyudha. Akkamittiin haala salphaatti hojjechuu akka dandeenyudha jechuudha. Egaatii baay'ee kan nama fayyaduu fi hedduu kan nama gargaarudha. Akkasuma fuula keenya qulqulleessuu, miila keenyaa fi harka keenya irratti rifeensa ba'an qulqulleessuudhaaf hedduu kan nu gargaarudha. Egaatii haala kamiin hojjechuu dandeenya kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Warroonni haaraa gara YouTube chaanaalii kiyyaa dhuftanii dhufuusin jedheetiin jira. Akkasuma subscribe gochuu, comment gochuudhaan akkana jechuun abdiin isinirraa qaba. Egaatii warroonni haaraa taatan YouTube kee subscribe godhaan isin jedha. Warroonni kun immoo like gochuudhaan, comment gochuudhaan akkana jechuun abdiin isinirraa qaba. Egaatii gara viidiyoo kiyyaatti isin dabarsa. Loomii tokkodha jechuudha. Loomii tokkoo fi sukkaara shukkaara burcuqqoo tokkodha jechuudha. Isin baay'ee hojjechuu barbaadda yoo ta'e xiqqoo hojjechuu barbaadda yoo ta'e akkasuma garaagarummaadhaan qabaata. Egaatii loomii tokko haala kanaan ni cuunfina jechuudha. Ani harka kootiin hin cuunfite waan feetan hin cuunfuu dandeessanii. Loomii tokko erga haala kanaan cuunfineeti booda sukkaara biradisii qulqulluu qopheeffanne sanatti naqna jechuudha. Egaatii viidiyoo seeraan isin ilaaltan isin gala jedhanii yaada. Egaatii loomii haala kanaan cuunfine biradisiitti naqanna. Isintti mul'ata jedhanii yaada bishaan loomii. Egaa haala kanaan biradisiitti naqnee booda sukkaara burcuqqoo tokko itti naqna jechuudha. Sana booda bishaan burcuqqoo gimmaasha itti naqna jechuudha. Bishaan burcuqqoo gimmaasha erga itti naqneetii booda waliin dhoofna akka wal fudhatanii sadan isaanii yoo akka wal fudhatanii bulbulamaniif jechuudha. Sana booda erga waliin dhoofneetii booda abiddarra keenya jechuudha. Egaatii abidda erga keenyee booda abidda hanga tokko jala qannasuudha qabaanna jechuudha. Erga abidda jala qannasneetii booda ni daffa jechuudha. Haaluma argitan kanaan daqiiqaadhaan warraasitu. Aguma nuti warraasaa deemnu furdachaa deema jechuudha. Sukkaarri bulbulamee furdachaa deema. Egaatii daqiiqaa murtaa'een booda gara diimaa ni diimata jechuudha. Sukkaarri abidda irratti dafee ofuma kan isaatiif jechuudha. Garuu isin daqiiqaadhaan warraasuu kan keessan adda hin kutinaan sanan jedha. Egaatii haaluma kanaan ilaalaa haala abidda keessanitu murteessaadha. Yoo gaaziin kan keessan dafee ho'a ta'e dafee diimachuu danda'a jechuudha. Kanaaf jala qannastanii osoo suutaan haala kanaan warraasuudhaan osoo eegdanii irra bareedaadha jechuudha. Yeroo tokko abidda yootti baay'istanii dafee gubata jechuudha sukkaarri. Kanaaf haala kanaan warraasuudhaan abidduma irra tursiisan jechuudha. Akkuma argitanii halluu jijjiirrachaa jira jechuudha. Gara bunniititti yookiin immoo halluu magaalaatti jijjiirameetii jira jechuudha. Egaatii fooliin isaayyuu hedduu tokko kan dasa nama jedhudha jechuudha. Foolii yeroo sukkaarri gara diimuutti deemu jechuudha. Warroonni akkasuma kireemii minaamin hojjetan ni beektan jedhanii yaada. Egaatii haala kanaan erga diimateetii booda argaa jirtan jedhanii yaada. Haga tokko furdachaatiin jira jechuudha. Diimatee haala bareedaa qabatee jira jechuudha. Egaatii erga haala kanaan hojjetatee booda abiddarraa baasnee lafa keenya inni asirratti nutti immoo barbaadu tokko akka quba keessanii hin xuunne jechuudha. Baay'ee nama guba sukkaara waan ta'eedhaaf egaatii haala kanaan abiddarraa baastanii lafa keessanii ofuma isaatii qorraa jechuudha. Haganni gubiin sirraa badutti haga nama gubuu dhisutti haaluma kanaan keessanii lafa keessu jechuudha. Iddoo daa'imman yookiin wantoonni adda addaan tuqne kaa'uudhaan haala kanaan ni eegdan jechuudha. Haganni qorrutti.
Egaati deeqaa muraasa booda hoggaan deebi'ee ilaaluu haala kanaan qorreetii jira akkasuma immoo akkuma argitan damma fakkaata jechuudha. Baay'ee tokko bareedaa ta'eetii jira jechuudha. Egaati haala kanaan meeshaa barbaadantti naqattanii deeqaa murtaa'e tokko booda akka jeeliititti wal qaba jechuudha. Akka jeeliitti wal qabaa kireemii halawaa isa jedhamu warroonni beektan ta'e afaan arabaatiin halawaadhuma jedhama natti fakkaate warroonni iddoo rifeensatti namna wantoota akkasii hojjetan jira jechuudha. Fuula keenya qulqulleessuudhaaf akkasumas immoo miila keenya harka keenya wantoota akkasii sana laabatanii warroonni fayyadaman jiru. Garuu mana keenya keessatti haaluma salphaa ta'een haala kanaan hojjechuu ni dandeenya isa jedhudha jechuudha. Loomii bishaanii fi sukkaara duwwaa irraa hojjechuu dandeenya jechuudha. Egaatii kana namni kamiyyuu hojjetee kan itti fayyadamuu danda'udha. Baay'ee bareedaadha. Amma qorreetii jira. Harkaayyoo tuxxan haala kanaan akka wal nama qaba jechuudha. Egaatii meeshaa biraatti naqadhee ani gara rifeensa miilaa rifeensa harkaa akkasuma ofirraa fuudhuutti deemu jechuudha. Egaatii isinitti mul'ata jedheetiin yaada. Harkaan koo baay'ee rifeensa qaba. Maaliif akka ta'e hin beeku garuu uumamummaarraan kan ga'e harkoo rifeensa qaba akkasuma miilli kan kolle jechuudha. Warroonni namoonni tokko yaa uumamaadhaan jechuudha. Egaatii haala kanaan akkanatti ofirraa fuudhuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan itti dibuudhaan iddoon kan keessaan beektan jedheen yaada. Garuu yoo ani sanumatti argisiisuudhaaf ananii booda kaameraa waraabnillee hedduu waan natti hin mijanneef jechuudha. Hanga tokko akkasinitti mul'atu abdiin qaba. Egaa haala kanaan ofirraa fuudhuudhaan harka keenya qulqulluu akkasuma immoo miilli keenyallee yeroo tokko loonni keenya rifeensa qaba harka keenya rifeensa qaba yoo ta'e nama fuulduratti mul'achuun aga tokko ofitti amanamummaan namatti mul'atu jechuudha. Kanaaf konfiidensiidhaan uffata gabaabaa kaawwachuu akkasuma immoo harka keenya nama fuulduratti mul'isuudhaaf qaanii tokko malee jechuudha nama gargaara jedhee yaada. Yeroo hedduu suuqii bitanii itti fayyadamu irra manatti haala kanaan hojjetanii itti fayyadamuun baay'ee salphaadhaan isiniin jedha. Akka irraa hubattan abdiin isinirraa qaba. Egaatii warroonni haaraa YouTube chaanaalii kiyyaatti dhuftan anaa dhufu isiniin jedheetiin hin jira. Warroonni dura turtan immoo baga nagaan eegdan isiniin jedha. Egaatii warroonni YouTube chaanaalii kee sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib gochuudhaan akka na hordoftan abdiin isinirraa qaba. Wantoota baay'ee wantoota rifeensa akkasuma fuula wantoota adda addaa viidiyoo adda addaa hojjechuudhaan kan galakkisuudha ta'a jechuudha. Egaatii warroonni sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib gootan akka na hordoftan abdiin isinirraa qaba. Hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Aga xumura viidiyoo kiyyaatti waan na hordoftanii guddaa galatoomaan isinin jedha. Egaatii ijoollee Oromoo hunduma kan keessan iyyuu isinin jaaladha. Warroonni gara adda addaatiin na jajjabeessan akkasuma warroonni koomentii barreessuudhaan karaa tiktookitiin akkasuma warroonni bilbila kan qabattan bilbiltallee hedduun isin kabaja jechuudha. Egaatii hundi kan keenya yoo walaa jajjabeessinu wanta beeknu waliif haa dabarsinu isinin jedha. Wanti narraa qabadhe isiniif dhiyaadhe kanuma wanta akkasii hojjedhu barbaadda yoo jiraate koomentii jala naaf kaa'aa isinin jedha. Obboloottan kan koo hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatti nan galtu deemtu nagaattanaa turaan isinin jedha.